Maqaan keenyudha. Dirribee. Maal dhugaa baata? Maaltu si ta'e? Maqaan koo Daraartuu Biqilaan jedhama. Eessarraa dhuftee? Kan dhufee Wallagga irraati kan jiraadummaa Subooroodha. Okay. Waaqayyoon godhe baay'eedha garuu gaggabaabsee ijoo isaan dubbadha. Erga fudhatu. Ani yeroo mucaa kana baadhuu kaasee yeroon garaatti baadhuu baay'ee na dhukkubaa. Na cannagaa garaan koo guutummaan fayyaan qabu. Garaattam nama baadhatee waan hin baadhus naaf hin galu. Yeroo mana taa'us garuu kittilee deemee nan hordofama nagaadha naan jedhu. Ani mana nagaan qabu riban qabu ergiin garaatti baadhee mucaa kun garaatti naafee garuu yeroo mana yaalaatti hordofamu nagaadha naan jedhu riban qabu. Kana ollaan koos innis beekaa kaza guyyaa tokko haati gibbii koo cheerchii miti koo kan jedhamu jira beektaa laata sin geessaan nani hin beeku kottaa kaashisin faana deemaan nani haati gibbii koo na fidanii gaafa isaan na fidanii sagantaa kana keessa ulfa ji'a torbaati gaafa kanas dhufe isaan dura muuziqaa baay'ee si dabarseera waan hin dabarsaa tures keessa bee amma joonjee lafaatti kufu taaksii keessaa fudhanii gaafa lafa nagaan jira of hin beeku garuu nagaadha naan jedhamanii yaalaan nagaan qabu kaza haati gibbii koo na fidanii kun ofii lafetii isaan gara gajjallaa sana bakka mukaa sanaan taa'e yaa gaafa manaa beemoo yaa waaqayyoo egaa ni dhiyoodha si kan gooftaa kana fudhadhee baay'ee suma wanti dhugaa baatee yeroo namni dhugaa boosu nan hawwa garuu akkamitti namaatee namni kun dhugaa baatiin kun maalidha wanta nama keessa koo jira kanaan immoo dhuguma na feestee immoo dhugaa na baastaa yaa waaqayyo deem mana kootti sagadeen boo'een kadhadheen manaa bee gaafa dhufu namee ammas hin dhukkubu hundi keessaan tarree kana dhaabadhaan naan jimma deeman taa'e ba'uus nan didee maaliifi paastariin kunii ofiisaatiin yeroo kaan warra kaarraa jeetti kaaseetti raaja ana maaliif nan kaasuu deemanii man taa'e kaza ka'uman didee kana booddee dhukkubsitootaa kadhatanii hundumaaf kadhatanii kana booddee ammas ka'uman didee garuu namni ta'ee jirta akka eenna inni man dide inni man taa'e maaliifi paastariin kun ofiini waaqayyotti argisiisee dhukkuba koo kana dhukkuba amma kana ga'u kana dhuguma dhukkuba guddaan na keessaa yoo ta'e waaqayyotti argisiisee ofiin baasee na feesu malee ani hin ba'u man didee man taa'e kaati gibbii koo kai Daraartuu maal taate kai deemee dhukkubsatootaaf kadhataa jiru ati maammataa jabaattanaa jedhan anachi ta'e garuu waaqayyoodhaan maalan jedha mataa jabinatu hin taane waaqayyo garuu laasammuu paastarii kanaatti tokko yaasuma nagaase amma paastariin dhufanitti sagantaa kana hirmaachuu hin danda'u sobee barriirra dhaabadhee nagaa na cannaqa danda'een taa'u kana keessa na gubaa kana keessa asii yoo na fiigee as na fi bu'aa akka bakka boqonnaa waan ta'an bakka tokko hin jiru bakka boqonnaan kaza achi barri isaan duraan dhaabadhaa sagantaanii isin dhuftanii achumaan asii wal isin argeen dhufeen taa'e kana booddee dhufeen taa'e sagantaa jijjiiqeen baagaa na cannaqa waan ta'eef tu isin dhufini yeroo araaraminaaf kadhatanii saaluma dhaabadheen kan adda danda'een ta'a waan ta'eef kana booddee yeroo isin kadhattanii hundumaaf xuxxumurtanii kana booddee sagantaa xumuraatiif dhaabadhaa gaattan bakka abdii goos kutadheera paastariin kunis na waamu ani bakka du'a kooti ilmaan du'a bakka mucaas kanaanis nan du'a mucaan kunis mucaa sirrii miti waan ta'eef garuu ulfa ji'a torbaati nama deellee mucaa guddisuu danda'udha mucaan nama guddachuu danda'udha inni immoo sagantaa paastariin si kadhataniiru naan jedha dawwalee bakka hojiitii gadi ba'een silkii dhaattaasa bo'usaara layyuun kaasnee paastarii faanuu gara kooyyuu laale garuu warri sin dhukkuban ofiin ba'an naannoo waaqayyo nan beeku edeen ba'u edeen didee taa'een jedhee didee man taa'een jedhee lakkii deqisiifa kadhatamu Daraartuu na hin ba'u lamma ta'u cheerchii kanaanis hin ba'u lamma ta'u sin dhufanii nan taa'ee kan booddee sagantaas xumuraatiin namoonni kaanaani kottumee mucaati shaarbii diimtuu sun baafituu dhaabate kottumee naan jettan namoonni dhufee fayyaa fakkaadhee dhufe gaasobee nan dhaabadhe maal bada ganyaan gana booddee fayyaa fakkaadhee dhufe shaarbii koo ofirraa buuseetan jira gaa maal taatees maaliif amma yeroo kadhatu dhukkubsatootaa kadhattu maaf ba'uddeeti naan jennaani isinumti na waa maaliin taa'ee jennaani kana booddee kolfitanii asan bahee bakka gammachuun natti dhaga'amisi akkatti ibsuus hin qabu waaqayyotu na arga yeroo sanas namnis keessa kootti arguu hin danda'u gammadaaman dhufe sa'aatii sin kottottan sanaa kaasee bakka asila abdii goos kutadhee yookaan dhangalaa yookaan biiroon nagaachaan ta'a waan ta'eef kana booddee asan bahee kana booddee maadarkii kanatti na baastanii gaafa sin naa kadhattanii bakka wanti hundumtu garaa kana keessa jiru maqaa Yesuusiin humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin ammas si gallakkisee deema hafuurri sirratti hojjetamee jira.
akkati mucaan kun du'aa atis mucaan kunis duutanii yookaan reeffi keessa waa tokko ta'uuf seexanni sitti karoorsitee jirti humna dhiiga Yesuus Kiristoosin amma garuu humna waaqa biraa ergame siin kadhadha wanti tokko sirratti hin ta'u du'i sirratti hin ta'u fayyaa keeti nagaa kee deessa kottu ol baay'inaan jettan asannaa badii kana booddee harka keessan kana lamaaniin harka kee kana lamaaniin kana qabadhu naan jettanii kana lamaanan qabadhee ofii keessanis harka koo lamaaniin kana qabdanii akkasitti gaafan garaa koo deeffadhu wanti garaa kana keessa jiru hundumtuu uurse akka bakka kaawweetti na keessaa gad nammitee ol baay'atee sin beeku kana booddee laphee koo kanarraa wanti hundumtuu na dhiigame seexanni hidhaa na hidhee ture waan mee galateeffadhaaf waaqayyoon barechaate tantu galanni waaqayyoo faatu iji waaqayyoo utuun ani of achees iji keenan arguu ani ba'u jennaan iji waaqayyoo argee isin keessaan goreena baase naafa isee waaqayyoo sinaa eebbisuu sinis dibanni keessan siniif haa dabalamu ergasii kaasee manaallee guyyaa sadii firriba malee bulaa isa dhossee gaafa naalgaarra bulufa innaa waan ta'e hojiirra oolan dadhaban afaana canna qamadee dhossee aalgaarraa gadi bu'ee lafa rafaa gaaf tokko ban jedhee akka fooxaa fira darbate gaafa kee lafatti na laalu ani akkasii aalgaarraa bu'ee lafa wayintina wayaa fadheetan lafa rafaa narra jite olee kana booddee fiidisiina dhukubaaraa fidhaa rafin jedheeni kana booddee rafuu dideen afaana cannaqamaa bulee ganama sana dhufe furmaata argadheen galee ji'a sadan sana guutuu hammaan ga'u dirasiitti mucaa kanarra billaan hin gahin yaa waaqayyo abbaa koo sitti kenneera dhala kana sitti kenneera wanti kamiyyuu ishee mudatiin jettanii naa kadhattanii hamma sana akkasi ji'a torbaa akkasi hamma ji'a 9-10 mana yaala asuma goorootti danda'e waa tokko sin taane ciniinsuun iyyuu narraan ture ganama sa'aatii 4 irratti naqabee sa'aatii 9 irratti danda'e mucaa koo fayyaa. Galateeffadhaaf waaqayyoon barechaate thank you. Anis nagaadha mucaan koos nagaadha akkuma isin jettan ergaan keessan guutummaan yeroo lafa kana dhufu wanta baay'inaa ta'e baay'ee isaa yeroo gootiif dubbadheessituu hin danda'u galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf hundi keessa waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaaf bareechaati hallelujaa. Mucaan koo mucaa ji'a 3 kun mucaa guddaan argate. Galateeffadhaaf kenna waaqayyoo laateef. Dabara meerillee bareedaa isaa gooftaan thank you. Mee wanta ati nafe dubbachuun qabattu yoo jiraate maqaa kee faana. Maqaan koo Eebbisaa Baluudeen jedhama. Okay. Kan nufeensi wal dhuguma. Kanan jiraatu garuu amma naannoo Goorooti. Okay. Ani maskaram gaafa tokko jechuudha. Kan isheen dubbattee itti rakkoon qabu. Yoon dhiisee asabaa isuu ta'a malee waan biraa waan fayyadu hin qabu. Okay. Kanaafanii kan kun gaafa dubbachuu barbaada jechuudha. Isheen dhuftee addanatti faayitee galte. Kana booddeeti paastar meetu bira deemna siifa kadhatannaan adda dhufe seexanillee waan baay'ee qopheessee akkas gochuu yaale ati garuu hin hidhamtu mucaan kee dhalataa marqaan nyaattaa naan jedhan haala qeetti kanaatiif nama waaqayyo irra jirudha paastariin kunuunsaa kabajaay waaqayyo ayyaana isaa baay'isuu fi diinni hin danda'in mucaa kaboon kun haa guddattu maatiif eebba taatu mucaa kaa duukaa eebbiya dhufu mucaa kaa duukaa nagana dhufu hojii haaraana dhufu gammachuu haaraana dhufu mucaan kun mucaa addunyaa irratti daangaa cabsee ba'aa ta'u dhala kana sitti laadha hamaatti laatiin iji budaa digimtii ijaan kan miidhan harkaan kan miidhan tuquun kan miidhan hin danda'in maqaa abbaatti kalmaatti kan furu qulqulluu sadda waaqa tokkootiin ameen. Nagarteeffadhaaf waaqayyoon bareechaatii thank you.